baabiyako ifina mul'atu. Naaciroo keessatti dargaggoon Oromoo dhiheenya kana qormaata fudhatee qabxii olaanaa galmeesse humnoota mootummaatiin ajjeefamee jedhame. Harargee lixaa aanaa Naaciroo Araddaa Sheek Adam Caffee Suuqii jedhamu keessatti barataan Oromoo kutaa 8ffaa Ibraahim Hasan Muusaa jedhamu erga to'annoo jala oolfameen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 24/5/2015tti ajjeefamuu odeessi BBS ga'een ibsa. Ajjechaan kunis geggeessitoota fi milishoota mootummaa naannichaatiin akka raawwatameetu gabaafame. Dargaggeessa kana halkan tokko erga if bira bulchan booda ati abaa'oo shaneeti jedhanii gara gaara Areer jedhamu geessanii ajjeesuu isaanii odeessi nu gahee ni mirkaneessa. Ajjechaa kana adda baafachuuf waajjira poolisii godina Harargee lixaatti bilbilee yaaliin goone nuuf hin milkooyne. Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri nagaa deeggarsa Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota geggeeffame. Magaalota akka Finfinnee, Adaamaa bakkoota garaagaraatti duulli qulqullinaa kan bifa hiriiran geggeeffame magaalota kana keessatti mul'atee jira. Sulultaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis hiriirri deeggarsaa kun geggeeffamee jira. Magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti hiriirtonni hartuu lafaa qabatanii daandiirratti mul'atanii jiru. Shaambuu fi Sulultaa keessatti ammoo adii uffanna adii dubbanna jechuun uffata adii baay'inaan namoonni kaayyatan suuraan isaanii marsaalee hawaasummaa irratti qoodamee jira. Maddii wal dhibdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti kan eegale gaaffii afaan ifiitiin tajaajilamuu barootaaf deebisaa dhabeerraa akka ta'etu himama. Tibbana abbootiin amantaa Oromiyaaf sabaaf sablammoota hiriira deeggarsaa kan yaaman yeroo ta'u Sinodosiin Itoophiyaatis hiriira wal fakkaataa yaamee ture. Garuu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad abbootii amantaa gamlameenii kophaa kophatti dubbisuun haala jiru tasgabbeessanii jiru. Garuu murtii amma laatameen manneen amantaa hanga ammatti if jalaa qabu malee hanga guyyoota afuritti haaraatti akkan babal'anne daangeffamee jira. Dubbataan Sinodosii Oromiyaa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasee muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin mariin godhame araara buusaa isa jedhu malee dhiibban nurra ga'e hin jiru jedhan. Dhimmi afaan Oromoo lagatuu Sinodosii Itoophiyaa hordoftoota amantii Ortodoksii Oromoo ta'an qofa osoo hin taane Oromoota kaan birattis yaadota mormii kaasee jira. Tibba dabre kana Oromoonni hedduun duula uffata adii deeggarsa Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii qabu mul'isanii jiru. Oduu biyya alaa keessa immoo biyyoonni Kanadaa fi USA'n meeshaa maalummaan isaa addan bahin kan qilleensa isaanirraa marmaaru rukutanii buusuu beeksisan. Muummichi ministeeraa Kanadaa Justin Trudeau meeshaan maalummaa isaa hanga ammattiin baramin qilleensa biyya isaanirraa osoo marmaaruu rukutanii buusuu himanii jiru. Haleellaan meeshaa kanaa kan raawwate erga dhimma kanarratti pirezidaantii USA Joe Biden waliin mari'atan booda akka ta'ellee gabaafamee jira. Meeshaan maalummaan isaan beekamin kun kaaba dhiha Kanadaa Yukon keessa meetira 12,000 ol fagaatee balali'aa tures jedhama. Ministeerri ittisaa Kanadaa Anti Anande maalummaa meeshaa sanbata kaleessaa waraana isaaniitiin haleelamee bu'ee kana qorataa akka jiran ibsanii jiru. Dabaluunis Ameerikaaf Kanadaan ergama meeshaa kanaa fi maalummaa isaa caccabarraa qorataa akka jiran qondaalli mootummaa kun ibsanii jiru. Taateen kun erga afuuffeen Chaayinaan gadhiiste qilleensa US irratti mul'ate ajaja pirezidaantii Baayidaniin rukutamee torban tokkoon booda Chaayinaan ergamni afuuffeessanii haala qilleensaa qoratuu fi jette. Chaayinaa fi Ameerikaan dhimma Taayiwaan irratti wal dhibdee cimaa keessa erga seenanii bubbulanii jiru. Ameerikaan Taayiwaan if dandeessee akka dhaabbattu kan jajjabeessu yeroo ta'u, Chaayinaan garuu Taayiwaan qaama Chaayinaa guddooti jechuun falmite. Yaadota lamaan kanarratti biyyoonni lameen wal gaarreeffatuu erga eegalanii bubbulanii jiru. Somaaliyaa bulchiinsa Somaliland magaalaa Laas Aanot jedhamtu keessatti wal waraansi walii guyyoota 7 lakkoofsise lubbuu namoota hedduu galaafate. Lola kanaan lubbuun namoota hedduu kan galaafatame yeroo ta'u qabeenyis manca'ee jira jedhame. Wal waraansi kun humnoota Somaliland fi hidhattoota naannichaa jidduutti geggeeffamaa jiras jedhame. Somaliland guyyoota 2 dura walii galtee dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee karaa manguddoota araaratiin kan labse yeroo ta'u garuu osoo ooleen bulin lolli eegale. Lola eegaleef qaamoleen lameen
siitu dura dhukaasa jalqabe jechuun wal himataa turanii jiru. Manguddoonni araara buusuuf jidduu seenan ammoo labsii dhukaasa dhaabuu mootummaa Somaalilaand simatanii garuu meeshaalee waraanaa gurguddoon magaalaa haleeltee jechuun komatanii jiru. Haleellaa hospitaala Gargaar kan magaalaa Laascaanoot irratti raawwatameen Dr. Abdusalaam Musee Sa'iid namni jedhamu osoo hojiirra jiru ajjeefamullee manguddoonni kun himanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Somaalilaand Suleyman Alii Koorree mootummaan isaanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee ni fudhata jedhan. Rakkoo jirus mariin furuuf qophii tahuu eeruun humnoonni faallaa isaanii jiranis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan yaamicha dhiheessanii jiru. Garuu jiraattota magaalaa Laascaanoot dilbata irraa hirribaa kan kaase sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhukaafamani. Wal waraansi kun handaara magaalatti kan geggeeffame yeroo ta'u jiraattota sodaa nageenyaa cimaa keessa buusee jira jedhame.